ati Yesuus kana fudhattee nama aqlii qabu akkana fakkaatutti nama jabduudha nama illee hubatu namni namni shawwanne barsiisaan ustaan nusin shawwanne ati Yesuus Kiristoos waaqa jettee nama amantaate mallee manni waaqa jeeree manni barsiisa dhadhe akkas maalitti gortu ba okay waaqayyo tokkicha Yesuus Kiristoos waaqa ibsan maa waaqa isineeti sin barsaa ko kadhaata kan si barsiisa dhaggeeffadha boqonnaan tun kiristaana bishaan jala yaasti boqonnaa Maatiyos 9 jaarraa tana akka gootu dhaggeeffadhu mee akka itti barsa Yesuus dhaggeeffadhu mee akka to Maatiyos dhiifama maqaa kanaa tokkos natti tole okay sagal Maatiyos bani Maatiyos jaa sagali kadhaa warwaan hedduu asawa Maatiyos jaa sagal Marqos keessa maaliin godha inni Marqos keessa maaliin godha jedhana mee keessa na deebisa maqaa fayyumaan okay Maatiyos torba okay saddeeta okay amma gaa dubbiin akkana jedha shanumarraa itti fuuna'u Maatiyos sagal shanirraa itti fuuna dhaggeeffadhu banadhu wallahi waaqummaan Yesuus asitti zero taate 0% gabbuuti 0 bataachi okay banadhu hin qabdu yeeti akkana jedha mata dureenu waa'ee kadhannaa jedha dhaggeeffadhu Yesuus takkana kadhadhaan jedha Yesuus waaqayyuma abbaa kadhadhaa jedha dhaggeeffadhu akkana jedha Yesuus itti fufee dhaggeeffadhu Yesuus itti fufee yeroo garte Yesuus itti fufee yeroo dhuma kadhattan akka warroof argisiisanii hin ta'ina isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaa keessaa fi walga'ii karaa gurguddaa irra dhaabbatanii kadhachuu in jaallatu pheenxeen karaa irratti akka kadhattu garte karaarraa dhorkee jira Yesuus karaarraa maal gootan isin karaarraa maal godhan inda geessa amma karaarra dhoowwe mun dhorgine Yesuus namni kun nama waaqayyootiif nama jechuun irraan sii deebi'a gartee garatan manneen sagadaa keessaa fi walga'ii karaa gurguddaarra dhaabbatanii kadhachuu in jaallatu jedhe warri kun munaafiqa warri kun laal warri kijibduun ani jedhe Yesuun ani dhugumaan isinitti hima isin jedhe karaarra deemtanii kadhatinaa jedhe karaarra lallabuma ba karaarra isin ani dhugumaan isinitti hima isin gatii isaanii fudhataniiru jedhe kun dura kutaa jedhe warreef garsiifu rabbi bira jaafa ati garuu yeroo dhuma kadhattu mana keetti ol galii balbala cufadhu abbaa kee isa iddoo dhokotaa sana jiru kadhadhu eessa jira waaqayyoon abbaan iddoo mul'atu jira moo iddoo dhokotaa jira akaawo iddoo dhokotaa jira waaqayyo bakka hunda jira hin mul'ata jettan isa iddoo dhokotaa jiru sana gartee isa iddoo dhokotaa jiru sana kadhadhu abbaan kee inni gartee dhoksatti arguus gatii kee siifin kannaa jedhe anaa isinii kanna jedhe moo abbaa isinii kanna jedhe Yesuus abbaa isinii kanna thank you torbaffa yeroo kadhattanis jedhe Yesuus hin barsee makkeetti kadha waan jettanii kadhattan akkana kadhadhaa jedhe karaa Yesuusin yoo kadhatte malee akkuma fiifeete yoo kadhatte hin argattu akkana jedhe yeroo kadhattanis akka warra saba waaqayyoo hin ta'inii dubbii waa'ee hin baafne keessa hin deddeebi'ina baay'ina dubbii isaaniitiif waan isaaniif dhaga'amu isaanitti fakkaata jedhe iyyaatu moran kanuma kaafirraa barqaraar saddeettaffa akka isaanii hin ta'ina abbaan himatin iyyuu waan isiniif barbaachisu in beeka jedhe eenyu beeka waan mosootin himatin waan ati barbaaddu eenyu beeka waaqayyo moo Yesuus abbaadha moo Yesuus galatoon amma gaa dubbiin jabduun asirraa eegala saglaffa eegaa yommuu kadhattan dhaggeeffadhu waaqayyoon bakka jiru warri bakka hunda jireettan waaqayyo hafuura bakka hunda jira bakka hunda jireettan akka bakka hunda hin jirre sitti mudima Yesuus eegaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya eessarra jira waaqayyoon
Waaqayyo marri jira mere ma gudduma jira. Akkas. Warri waaqayyo bakka hunda jiru sirriidha. Bakka hundatti jiru tikashaa lamaan irra. Waaqayyo beekuma isaatiin argaa isaatiin dandeettii isaatiin jiraata malee waaqayyo lafarra hin jiraatu, bineensota keessa hin jiraatu, mana waldaa wayii keessaas hin jiraatu. Waaqayyo Yesuus akka jedhe eegaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya jedhaa kadhadhaa jedhe yaa isa waaqarra jirtu. Yesuus Kiristoos yeroo kadhatus harka isaa gartee yeroo waa eebbisu harka isaa gara waaqaatti ol qabee Yohaannis 17:3 irratti tokkoffaarraa yoo gartee dubbistees ija isaatiin gara waaqaa wallaalee kadhataa bar akkasi. Isa gartee waaqarra jirtu abbaa keenya maqaan kee qulqulluu ta'ee haa argamu akkana jedha kadhadhaa akkana eebbifta waaqayyo nan bar. Waa'ee kadhannaati sirna kadhannaati bar. Maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eeggamu mootummaan kan kee haa dhufu jaalalli kan kee waaqarrattis haa ta'u akkasumas immoo lafarratti haa ta'u jedhaa jedhe Yesuus akkanatti. 11ffaa soora dhaggeeffadhu soora har'aa fi boru nu barbaachisu har'a nuuf kenni eenyu kadhadhaa jedhe akkana yaa ana kadhadhaa jedhe moo abbaa kadhadhaa jedhe abbaadha kadhadhaa jedhe. 12ffaa akkasuma nuhi warra yakkaniif dhiifne yakka keenya nuuf dhiisi ati namaa dhiisuu hin dandeessu yakka? Ana akkam danda'een danda'an. Nama si balleesse yoon si abaare yoon gartee si waasiin jedhe maqaa si balleesse dhiifama si godhe dhiifama nama qabeenya si jalaa saame nama gartee waa si jalaa rukute haadha kee waa miidhe akkana jedha kun Yesuus akkuma nuhi akkuma nuhi jedha dhaggeeffadhu akkuma nuhi warra nu yakkaniif nama si yakkeef dhiisuu hin dandeessu ati dhiifne yaa akkas jechuudha nama qofaame namni ilmi namaallee dhiifama namaa godhuu dandeenya yoo qabeenya maatiitii yaa fuute mana kiyya gubde yoo waan jalaa miite waan baay'ee na yakkite yakka waan adda addaa narra miite narra taphatte si dhiisuu hin danda'a jechuu baranis. Akkas akka jedhe nama si abaaree eebbisi jedhe nama dhiifama jechuun dhiifama walii godhaa jedhe akkasuma wangeela yakka keenya nuuf dhiisi eenyu kan yakka namaa dhiisu Yesuus immoo waaqayyo abba nuuf dhiisi jedhaa kadhadhaa jedhe Yesuus. Akkas gartee qoramattiis nun galchin hamaa nu oolchi malee mootummaan humni ulfinnis baruma baraan kan keeti aameen jedhaa jedhe eenyu mootummaan kan eenyuti ulfinni kan eenyuti humni kan eenyuti gartee ulfinni baruma baraan kan keeti kan waaqayyo abbaati moo kan Yesuustu barsiisee bara aameen jedha akkana ni barsiisa. Qodaafur dubbisee gara obboleettii deemna qodaafur akkana jedha namootaaf irra daddarbaa jedhe Yesuus namootaaf irra daddarbaa namootaaf irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keeysan inni waaqarraa immoo isiniif hin dhiisaa maalduu namaa barbaachise Yesuus kadhadhaa jedhe abbaan namaa dhiisa malee Yesuus isiniif hin du'a cubbuu keessan akkasuma malee waaqayyo isin hin dhiisu jedhe akkama barsiise barattoota isaa maaf gartee kadhaan barbaachise eegee Yesuus kan namaa du'u taate gartee isiniif dhiisa abbaan keessan inni waaqarraa immoo isiniif dhiisaa garuu isin namootaaf yoo dhiisuu fi baattan abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisuu jedhe yoo ati naan dhiifne waaqayyo si dhiisaa cubbute akkana kana fudhadha akkana jechuudha Yesuus waaqa gonkumaa kanaanuu ta'uu hin danda'u jechuudha obboleettii ta'u eenyumee